Assalamualaikum akkam nagaa fayyaa qabdanii kabajamtootaa fi dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaayinaalii Izzaan YouTube. Chaayinaalii Izzaan YouTube irraa qophiilee garaagaraa isin biraan gahaa turuun keenya ni yaadatama. Chaayinaalii Izzaan YouTube irraa qophiilee seenaa hayyoota akkasumas seenaa gootota keenyaatii fi akkasumas seenaa ulamaa beeksisa kitaabalee isin biraan gahuudhaaf halduree barbaachisaa ta'an hundaa'u xumurreetti argama. Har'a qophii tokko isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin har'a isiniif qabannee dhiyaannes qophii beeksisa kitaaba islaamummaa kan qophaa'ee hayyoota islaamaa warreen akka Ahmadiin Jabalii fi Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaafaan qopheessaniiti. Kitaaba kana boqonnaalee isa keessa jiruu fi wantoota ijoo isa keessatti barreeffaman firii isaa cunfinee kan waliin ilaallu ta'a. نجيني دوفا تلجي ربي تنتني لافا يا والجالني نجيني دوفا تلجي ربي. Kitaabni kun boqonnaa 5 qaba. Boqonnaan 5 waan sammuu namaatti gaafii ta'anii fi wantoota ijoo ta'an irraa kan furgaafamedha. Kitaaba kanni boqonnaa tokko eenyummaa ilma namaa jedha. Eenyummaa ilma namaa jalatti ilaalcha eenyummaa biyya keenyaa fi dhiibbaa eenyummaa irratti hundaa'ee kan jedhu ibsa. Boqonnaan 2 seenaa Oromoo gabaabinaan jedha. Seenaa Oromoo gabaabinaan kan jedhu kana jalatti hortee kuush, seenaa Oromoo, aadaa fi duudhaa Oromoo akkasuma arjummaa fi gootummaa Oromoo, aadaa wal gargaarsaa Oromoo kan jedhutu jala jira. Boqonnaa 3 sabboonummaa jedha. Sabboonummaa jala maalummaa sabboonummaa, jaalala biyyaa, qabsoo bilisummaa, hariiroo fi hariiroon jechoota kana sadiin qaban jalatti qophiilee adda addaa dhiheessee kan nuuf tarreessedha. Sabboonummaan ilaalcha islaamummaatiin maal fakkaata faa kan jedhudha. Sabaan of tuuluu fi dhiphummaan islaamni maaliif dhoorge kan jedhu faa kitaaba kana keessatti kan waliin ilaalludha. Bilisummaa fi walqixxummaa islaamummaan labse. Akkasuma boqonnaan 4 Oromoo fi Islaama jedha. Hariiroo Oromoo fi Islaamaa maali? Islaamni fi afaan Oromoo hariiroo akkam waliin qabani? Oromoonni akkamitti Muslima yookiin Kiristaana ta'an? Oromoonni akkamitti Muslima ta'an? Oromoon yoom Muslima yookiin Kiristaana ta'e? Bu'aan Islaamni Oromoof buuse maalifaa kan jedhu if jalaa qaba. Boqonnaan 5 bu'aa fi miidhaa sabboonummaa.